السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمر كفوني زرجرتو متكشتين هيجي اسم أنا جرتني ردفتوني مجوتو هذا بني توري زرة أرسل لك مرة في عند اللبيتين جتا يكوشينا يفعلون زرجونا نعمل له فيه الناس نعمل له فيه ورا مكان أبي أشاكت فيديو ورا نبي قرا أنا كيش كانت هي سديماني عجائبة والله واتك عجائبنا تعرفين في دلق الرادس يرمي سنكا في جد يس ولنا قلتي ما لنجلو في الفتني وانا جايبة وان ورجعت في هجي في جارتين زيرة ترني فيديو نمارك لكن الراوجيني وجدت الآن تري إندن دينيا راوجتو مي نيلالوا فيديو كان وانا سنجت وانا سنجالتو لانجي ينو رياسي تنجت جودا والله جايبة وري عجائبا جدي ورجائب هيك واتمنى الله يجعل تبتنا وانا سنجت عجائبة بري والله جايبة يعني نبيتن كوان تربوتو وان جارتين الجيدة أما سنو براتي جت نمو لا نمتين عجائبة سايدة والجرة فيتي harma mirga qofat indiban akkamir godulchu akkam godina jichu way gamini ya chanolin na lage fada hadro sittin ma jira bar hayyin banini harma mirga qofat indile ama khema bara khatte ila yalati dira wajira fi sudan harma khema mirga intuto khate saido brandeta sigale saido brandeta wan fade honni sigafati indittu malichu wan fade yani ho demte ho ni so jibir rafo fade sinjes indittu hojiman rafachu hay sila malichu والله وانا جايبة eenyu akkana jetti hiriyaasiiti qaama kan kee kan bitaa guututti dibattee qaama guutuu dibattee harma mirgaa qofa dhiistaa yoo inni wajjin rafu jedhes wajjin rafta akkasumatti inni waan inni yoo si argeete waan kana dibattee yoo ati bira dhatte ooluma si yaabbata waytaa immoo karaa irra jedhaa gurii jette maaliif karaa irratti illee yoo si arge si yaabbata maali namni akkanaa kun jedhe namnummaan yeroo takka sharrii dalagee yaa'anii yeroo takka sharrii dalagee kan hin qaanfanne kan himaa kanuma yaa'anii itti cite kun nama akka argitanii ni beektu nama akkanaa kana isin والله أرجين بيكو نما أكنا أبدا ما سكر باب أنزلي شو اسمه أرجين بيكو أبدا نجرم تيجي كيستون أبدا أنت تليفون شنو؟ سامسونج لا هذا هارون ها؟ عربات النت نوفين نجدو الأنكوتين يعني قام كي قوتو دي بدو أكشتيني isa wajjin ciisii yoonni si wajjin ciisii dhibdee waan hundaa godhi booda inni nu waan jedhe hunda sii godhatu maal jetteen taduudhaan mana sii bitaa kana dura si warra arabaatis jechuudha namitti bira hojjedhus jaarsi kan kee akka dubartii biraa hin laalle jedheetiin
isiifis qoricha godhee mallaa guddaa argadhee obboleettii isiitiifis siinii godhee akka dubartii biraa ijaan hin laalle jedheeti akkasi godhee mallaa guddaa lafaa qaba waan lubbuun tantee feeti narraa xalabadhu waan asiin jedhee kana godhee jette intala hiriyyaa isiiti jechuudha. Caaltuun duubaan sagalee waraabsisiifte. Nama akkanaa kana argitanii ni beektanii? Argitanii ni beektuun jedhee bira. Argitanii ni beektu. Isiin Oromoo mi Arabaayyuu watte. Arabaayyuu waan biraa keessa natti jechuudha intalti. Jiruu namaati. Jiruu tana namaati ziri nama sirii goota nama isiin jaarsa ushi jaarsa sii qofa nama hunda namaas jechuudha. Yaani amma isiin mallaqa akkanattiin nama waliin gadiin gootu kana sirii hiriyyaa xiyyaas taggee waan kana barsiisee jira jetti. Hiriyyaa xiyyaatti san bira dhaqii hiriyyaa xiyya saniin nakkootu jedhiin hajaa akkanaati qaba jedhi isiinis waan kana aarsitii akka boqoraatiin namaaf goote jedhe. Silaa namni farda hamaa wajjin oolu inni samaasanii jedhan. Isiin uf qofaami arabas akkas gootee hiriyyoota isiitis barsiiftee waan kana jechuudha. Yaani biyyumaayyuu baxaabbaxxeerti jechuudha namittiin sun. Jaartiin yaa'ee ani wanni amma na dhibu caaltuun jechuudha caaltuun. Achi teessee booda waan isii irra naqabuuf ta'u hiriyyootuma ishiita amma akkanatti ebelutti waan akkanaa godhe ebelu waan akkanaa godhe jedhan kan isaanuma jechuudha. Kan waan adda addaatti godhuuf deemu. Arabaatiin natti dhufee nan jidduudhaan kunti yaani qaama kee guutuu dibadhu akkasittiin isa wajjin ciisii yoonni si wajjin ciisii dhufee waan hundaa godhi booda inni nuu waan jedhe hunda sii godhatu maal jetteen taliidhaan mana sii bitaa kana dura si warra arabaatis jechuudha namitti bira hojjedhus jaarsi kan kee akka dubartii biraa hin laalle jedheetiin isiifis qoricha godhee mallaa guddaa argadhee obboleettii isiitiifis siinii godhee akka dubartii biraa ijaan hin laalle jedheetiin akkasi godhee mallaa guddaa lafaa qaba waan lubbuun tantee feeti narraa xalabadhu waan asiin jedhee kana godhee jette intala hiriyyaa isiiti jechuudha. Caaltuun duubaan sagalee waraabsisiifte. Nama akkanaa kana argitanii ni beektanii? Argitanii ni beektuun jedhee bira. Argitanii ni beektu. Isiin Oromoo mi Arabaayyuu watte. Arabaayyuu waan biraa keessa natti jechuudha intalti. Jiruu namaati. Jiruu tana namaati ziri nama sirii goota nama isiin jaarsa ushi jaarsa sii qofa nama hunda namaas jechuudha. Yaani amma isiin mallaqa akkanattiin nama waliin gadiin gootu kana sirii hiriyyaa xiyyaas taggee waan kana barsiisee jira jetti. Hiriyyaa xiyyaatti san bira dhaqii hiriyyaa xiyya saniin nakkootu jedhiin hajaa akkanaati qaba jedhi isiinis waan kana aarsitii akka boqoraatiin namaaf goote jedhe. Silaa namni farda hamaa wajjin oolu inni samaasanii jedhan. Isiin uf qofaami arabas akkas gootee hiriyyoota isiitis barsiiftee waan kana jechuudha. Yaani biyyumaayyuu baxaabbaxxeerti jechuudha namittiin sun. Jaartiin yaa'ee ani wanni amma na dhibu caaltuun jechuudha caaltuun. Achi teessee booda waan isii irra naqabuuf ta'u hiriyyootuma ishiita amma akkanatti ebelutti waan akkanaa godhe ebelu waan akkanaa godhe jedhan kan isaanuma jechuudha. Kan waan adda addaatti godhuuf deemu. Arabatu mashakkaana kaasee adda hokkotee obboleeyyan tiyya. Intala maali jettee nama keessattis sirra bayaa irraa fagaadhu gizee karaa irra jirtu karaa jalaa gore akkasii argine jette
Wanni kun jechuudha fakkeenyaaf isiin amma xiyyeeffannaan isii Saa'idoo irra jechuudha. Saa'idoo irratti. Yaa'anii amma inni akka namallee beekee ofirraa hin eegne dhalaa tana akkasitti beekee ofirraa hin eegu namni eenyu isii taatee isiin beeku waan taateef. Akkas jechuun turti namittiin tun namuma moo bineensuma moo maal akka isiin taate Allahu a'alam. Yaa'anii nama akkam akka isiin taate wallaahi. Nama ajaa'iba. Ani na ajaa'ibte hedduu takka na ajaa'ibde wallaahi. Hedduu takka wallaahi maal namni akkanaa hanga jedhu takka nageessite. Maali jennaan namni waan takka erga rabbiitis deebi'ee ni toobbata. Namas dhiifamanii gaafata. Isiin immoo balleesseetiin badaa san keessa jirti jechuudha. Balleesseetiin badaa san keessa jirti. Yoo diddee jettee intalaan yoo diddee si ajjeeseetiin ana irratti amma booda murtii maduwaatiin irra fudhatama si ajjeeseeti dhufiin du'a. Immoo yoo ati waan kana dannaaf dalagde anis keessaa bayaa atis maallaqa argattaa manas siif bitee makiinas siif jedhee jiruu tanteeffata jettee jiraattaa jette. Isiin maal jennaan dubartoonni arabaa tuni jaarsi kan kee akkasirratti ilaallisii godhana waan fedhe namaa kennani nama guutuu akkana gochuun jirtu jechuudha.